Tokkoffaa Ebla 15 guyyaa goota Oromoo fi yaadannoo wareegamtootaati. Waan kun guyyaa Oromoon amantiif kutaan adda ba'uu diduun boolla tokko seenee fi tokkummaan Oromoo akka cabuu hin dandeenyetti dhugaa irra dhaabbate. Lammaffaa guyyaa gonooti qabsoo bilisummaa Oromoo amanamummaa ofii gochaan agarsiisee fi siidaa yoomuu hin cabne falma bilisummaaf xiiqiin gad dhaabbateedha. Sadaffaa guyyaa fedhiin diinotaa cabuun caphe lafee gootota Oromootiin abdiin dagaagee waadaan haaroomee dhaloota onnachiisee xiiqiin Oromoo garaa bulte lafaa kaasee falmatti dachaaseedha. Afuraffaa guyyaan kun guyyaa dhaloonni wareegamtoota isaa waliin dubbate kaayyoo galmaan ga'uuf isin hin dagannu daandii keessan irraa maqnu falmaan lakkifnu hanga galii geenyu jechuun waada seenuu fi dirqama walitti kennuun falmatti xumura gochuuf akeekame. Shanaffaa Ilmaan Oromoo kutaa lafaa hundatti argaman biratti Ebila 15 guyyaa yaadannoo ta'uun cinaatti guyyaa waadaa haaromsanii fi tumsa qabsoo bilisummaa Oromoo dirreerraa gaggeeffamaa jiru ta'uun erga itti fufee waggoota kurnoota dabarsee jira ammaas jabaatee itti fufee jira. Ja'affaa Eeyyeen nutis wareegamtoota yaadachaa qabsoo keenya tumsuun falmaa bilisummaa xumura geesse galiin ga'uuf haalaa fi bakki kamuu osoo nan daangeessine waadaa koo haaromseera. Torbaffaa Humnaa fi dandeettii qabnu hundaan waboo cinaa dhaabbannee waraana keenya kaayyoo gootaa baatee imiltuu bilisummaarra deemaa jiru jabeessuun hawwii bilisummaa sabichaa mirkaneessuuf waadaa seenneerra. Saddeettaffaa Qawwee gootonni irbuu shinnigaa barbaachuuf deemanii itti dhabaman. Bitannee waboo jabeessuun akeeka wareegamtootaa galiin ni geenya. Yaadannoon kan wareegamtootaati falmaan hanga bilisummaatti. gadaan gadaa bilisummaati. Injifannoon uummata Oromoo. Bilaati guyyaan saas 15 dungoo koo ibseen ayyaanee.